jaarsa kiyya bilisoomsee biyya galchaa jaarsa kee meeqaan fidde maallaqa biyyarraa maallaqa isaa eegee inni xiqqishoo wanta ta'e kana alatti usii doolii irraa kafaltee dullachasii biyyarraa kaaftee fidatte abbaa mee furmaatee abbaa ilmaan shanii itti lappaasittee bishaan baaraatirra baasittee fiduun keetu dogongora guddaadhaati tana hundi as baatii hin jenne ati narra naqqaa namni waa xiqqishollee hin yaaddu islaama maaliif deemtu beektaa maaliif hin ajjeesin otoo inni du'i waraqaa sana irraa fuudhu waraqaa ka biyyattiin deebi'u eenyu beektaa jaarsasii hamma dhufesan eenyu ta'e dola nu biraa isiin asiin maas asiin mee haala kamiin harkadhiisa dhugaadhaa diina zakkoo diina inni diina isaa namni tokko ka isaa yaadu jiru diina dhugaadhaa garuu diina isaa addaan hin baafanne giseen kana jiru waa malee miti maaliif waan kana jaa gisee waan kana giseen diina jiru waa malee hin jiru biya maaliif hin jaa namni irra dhugaadha jaartiidha wajji jiran anta saniitii miti jaartii miti koo shayxaana malee jaartii miti nuural eenii baanan sanuu yoo taate yoo fira kiyyetti diina na goote anaaf fira kiyyetti yoo diina na goote anaaf jaartii miti waa malee hin jiru biya duraanis ambalaaleeffachaatiin ture maaliifi nama isa sanii naasuu qabuutu ana naasuu qabu nama ilmoo silaa foonsaa sanii naasuu qabuutu ana naasuu qabu namni isa sanii nahin namni maqaa hamaa isa sanirraa laalin narraa laaluu hin danda'u zakkoo atii kunuu isiin barreeffamu zakkoo silaa juwaadee ayaaf eeggattee jaarsaaf eeggattee jaartii warraatiif jaartii gosaatiif taatee furmaateen yoo ati arra waan feete balleessite aflee saniin akkasii hin diddirtu maqaa hamaaniin ganda isaaniitti galaa jaartiin gurbaan kiyya fuudhe zakkoo akkana gootee ilma kiyya akkana gootee jettee haati isaa san zanniin abbattii jetti sila ayaaf jaarsa dhugaatiif eeggattee maali isiin muslaa asiitiif yeroof jiraachuu jirti malee yeroo tam isiin juwaadee isiitutu asii gabbu'ee ganda inni itti dhalate hojii dhaqaa tana warra anillee yoon irratti duunan odoon hin gooneewu isiinuuf ittiin dhayi kara dhayitoon abara madachiin jemme waliif baddee bar karri maaliif hin dhayne waa hunda namni biyyaatis gurraa qaba abbaan mana jiraa gurri ala jira jensakkoo akkuma hammeenya kiyya hiriyoonni kiyya biyya jiru dhagaanii boosii mika jaartii obbaleessaa fuudhe naan ja'an akkasuma wanni isiin godhu jirtus biyya hammeenya isiin ilmaan goote ka'anarra goote ka isanarra goosifte hunda itti gaafatame isii qaba beeya ilmoon gubattee hundi bar feesbuuk wanni irra jirti alamarra jirti kana giseen jiru irraas kaa'uu hin danda'u irraa sirreessuu hin danda'u waan jiru waan dhokaata qabu miti waan dhokaata qabu arra silaa juwaadeedha kabajaa goote harka sitti laattu tokko dhugaa feete jawaade kabajaa gootee miti namaarra maqaa siitiif odoo kabajaa maka qabdii sakkoo ifi goote akka nama jawaate kabajellaan mataasii mata qabdii fi gooti faayidaa dhabdee tullattiin dubbumaaf deemu jirti malee maaliif deemtisiin ijoollee xixiqqashoo nama qarshii qabu ubrii siitii gadii nama maallaqa irraa if dabbartu nama ilmaan san biyyatti irraa masruuftu maalinni namicha taarii baan fidattee maallaqa jawaateetiif namichi siin dhooysan yoo jaarsisiin ta'in eenyu Ikitiin baay'ee jirti baramma. Aywa namichi maallaqa jawaateetiin taarii bafiddisan eenyu jaarsisiitii bar. Ikitiin baay'ee jirti. Jaalattuu jibbituu abbaan ilmaan shananii numa baati. Abbaan ilmaan shananii as jira. Zakkoo inshaallah guyyaa tokko baafnee fuula jawaatee dura namicha san fidumaaf jiraanna. Ani waan ilmaan Oromoo naan jaane kan hin godhe isa deebisuudhaaf. Maaliifi anis ilmaan Oromoo sanirraa tokko waan hin ta'eef maaliif waan isaan jaan bira dabre jeete kan waan san godhe. Gaarii goote san. Garuu ammoo yoo lubbuudhaan kute qofa malee iccitii tana niin baasaami niin baasa. Iccitii maaliif tan niin baasu mii namnummaan waan takkaan malee damoosa tokkoon malee galii takkaan malee
akkanas hojii qabsaa'ee hogguutu akka obboleessa si hojii miidhee hogguutu akka nama obboleessa bira mul'atu si hojii miidhe. Eessa jira? Lakkoo namni kun nama kaayoo hojii qabanii jaarsasiitii jibbituus jaalattuus namichi kun. Namichisi mee dhiira jaartii lama agarree dhalaa jaarsa lama agartee qistaa kana agartee ati addunyaa irratti dhalaa jaarsa lama qabdu tokko dhokaataan hojii jiraattee tokko dirree baatee hojii jiraa jirtu. Akkami guyyaa tokkollee narra beekanii ni dhageeyamaa jechuun jetteetti yaadini intaltu yaaduma takka dhago jawaadee ashaangullitti gooteetuma qabeenya namaatiif deemti. Awwanni rabbii kiyya karadhu bulla takka keessatti yeroo lama cinamu gowwummaadhaa jaan. Tajaajiltii obboleessa kiyyaadhaa fuudhuu san beekumaan isaa ta'u wallaalaan itti seene san garuu alhamdulillahi rabbiin keessaa na baase maaliin kana dhabeeta rabbii kiyya. Zakkoo san siimee khalaqatti abbaa fadhee wal fuudha khalaqatti obboleeyyan waliin beeknee waxa biyya guddate khalaqatti wal fuudhan turi waan sirraan bahee miti waan qalanni waan hin finne hin qabu istaantu waan addunyaarra jiru namni waliin beekne khalaqatti obboleeyyan wal jaalataan ka waliin beekne. San alhamdulillahi rabbiinis na gargaare. Ati khalaqa takka haati gooten qabu. Anis waan san keessaa rabbiin na baase alhamdulillah galanni. Barraan baate keessaa. Galanni rabbii kiyyaa haa ta'u ammallee irra deebiidhaan gala rabbii kiyya wanni niin karadhu wanni isinillee du'aa itti naa gootan yaa rabbi jaartii anarra firaa fi aalii kiyya jaalattu yaa rabbi naa kan niyyeeti. Wallahi rabbi si haa kannu sakkoo. Wallahi rabbi si haa kannu. Amiin. Edosi ati akka feete si haa gootu siifi isiin akka feete wal godhaa dhimma isin laallatu. Warra keeta sirraa qabachuu obboleeyyan kee tokkoffaadha. Nama kee obboleeyyan keetii miti nama si himatu saayibban kee. Obboleeyyan bardheedinaa utti dhayinaa. Tasanii kabajaa goote mataa lafa qabattee deemtu. Sanii ilmaan Oromoo. Qaalitti shaaraadhaa moo? Isinillee waan nama isin gaafadhe kana du'aa itti naa godhaadha. Anillee nama du'aa isan rabbiin qeebaluuf rabbi naa godhu. Asumaanuu amiin jecha garuu ani guyyaa asirraa fuunu akkanitti nu wajji deemaa nu wajjiin haasawaa qoflee taphatee si dawwaleetii geessine san baga fuula ilmaan Oromoo duratti ta'e maaliif waan kana kaasa arraan tana michoo isaatiif namni tokko yoo mataa dhukkuba jaanii dawaa garaa kan ta'eef mataan si fayyuu hin jiru beeku. Sin fayyuu mataan. Zakkoo maraachuuf deemanii antarni shakkisi an caalaa amantii irraan qabu. Maammee amantii irraan qabu fudhataatee amantii irraan qabu. Caalaanis du'aatee karaarraa meeshaan shakku jira. Maammeenis daran formaatee daran an jaruma sanu amantii takka irraan qabu yoo dhugaa feete zakkoo. Maaliif inninis achi deebiin sun waliin mufannaan teessan haqa jaarsa jaartii qabee rabbi qofaa beeku. Maaliif waan kana kaasa asillee dhiifama naa godhi abbaa kee kiyyaati. Dhageesse jaarsaa fi jaartiin waliin ni mufatan walittis ni deebi'an. Yoo rabbiin hanqas wajjin jiraatta je'een adda ba'an. Rabbii hirkaa qaba. Garuu kana keessatti mana san dhaqeeti achi hanqasan galee deebi'an anaafis maqaa maaliif hin jirre isinummaa murteessaa. Maaliif hin jenne caalaan tana jechuun beekamaadha. Maaliif waan kana jaa jawaati saayibummaa teenyaa fi obbolummaa rabbii kuma walitti qabnutti har'aan tana mana san dhayitee jawaati guyyaa tokko wajjin gadi teenyee jee gaafachuun numa qaanfata. Akkamittiin qaanfanne afaanuun baafatuun dabee isaa haalaa tana keessa jiru akkamittiin gaafadhaa jeetuma irraa qaanfate malee isiinis gaafii tanaaf qophooytee taa'u jirti. Maammeenis maal goote jee qophaa'ee taa'u jira. Fuulleerra isii amma lubbuutti fidanii isa sakkoo mala sanii qaba. Mee isa sanii rakkachuu dura caalaa inni kun gaa mana kee ila hanqaa za'aa amma nu bira jiru kana mana keessan turee dhufe maaltuutu isin gidduutti uumamuu malaa maaliif aaruutti qabdamu ittiin qabdu. Yoo jaallattii hin qabaatin maaliif niin dawwalaa fi jee yaaddaa duwaatiin. Beekumsaan godhee fi beekumsaan malee godheedha san isaanumaaf dhiifna maaliif waan kana kaasa beektaa? Dhimma isaaniiti san.
Duruu wanni kun xumuramtee jawaadiin bakka duraan irraa beetti duruu deebi'e. Duruu deebi'e jawaadeen silaa isaan hidhaa tanarraa eeganii hidhaa isaanii hawwatanii silaa gadhiisanii jawaadeen naaf dhufaa zakkoo siifi obboleessi keetilleen wallaahi nagee taatan zakkoo. Inshaallah ammallee rabbi nagee haa godhu. Nagee inshaallah nu dhufa nagee. Garuu haala kana ammoo bakka dullattiin tun jirtutti nageenni numa hin dhufu. Haala amma jirruu fi adeemsammatti jirru kana hin dhufu nageenni. Lubbuu gubbaan bada malee nageenni dhufu hin jiru. Maaliif hin dhufne? Nagee dhufe isiitu boorisaa jira. Nagayaan jawaadee fuunee manatti hin deemu jira zakkoo bakka takkattis dhufuun siisan hiyyaanne malee silaa jawaadee dhuftee fuudhuusi tolcha gootee maaliif silaa amma haya jawaadee san silaantu mana nayine ol seeni jennaan yoo fuutee karaarraa meeshaan toltuun akkatti dhabamsiisus hin barbaaddatti yaanni si yaada addaati malee. Kana keessatti summiidhaa san guyyuu rabbiin si dandeessee yoo qammaste sina jeeftu ni bartaa. Sina jeeftu. Ni bartaa. Qaama godhatee inni waan isin jirtan qaama godhateeti akka nama bishaan dhuguu maali akka namatti qaama taateef. Wanta beeka nyaata keessatti si kanniti akkuma inni atiis diina si godhatu. Mee nama fayyaa nama nagee qabu hogguta akka mukatti fidanii hiddachii qotanii kaan asii fidanii kaan dhuubanii kaan dibanii kaan uranii ifii mataa dhukkubsanii zakkoo komatan. Zakkoo waan gooten qabdu jawaadeen mukaa miti akka biraa dhabanii ficcaan namaa sagaraa dhaqanii guuranii haatti kannanii waan takka wanni jawaadee keessaa baasan numa hin jirtu. Maal baasan? Caalaatiis ifin daddabsiisin taniin seedaamu. Furmaateetis atini beektaa feenaan keetitti dhiibatta malee akka jawaadeen siisin feene akka atis muslaateetii deemu jirtu ati bar jaalala fixattee jirtaa hoyi yeroo ammaa tana akkamittiin qabeenya warra jawaadeetii fi zakkoo kana furadhee ilmaan kiyya kanaaf